السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل في ردفتو تخنيا فيديو أراك أنا كيس تكرولوس أورهان تربي لما في وكان تربي دربي في تربي خنالي مالف أكها في كولين دبنو تها أكسوما تربي لفوه نيها فموني لفا كان جاء مكان دبنو تها نموني باي إن كانوا فيديو الرباي إيه كيستي بيسيسا دي مجرو دايركت لي مالف هندبني وكان فيديو إسامة قد لك من جاي نموني باي إني دبتو كان فيديو كان كيستي كان سنيفي منو تها كان فو كرولوس أورهان تربي دربي مالف فكان جاء مو تربي دربي أكما beekamuga sababa ayyaana bara 2026 qabajuudhaaf jecha kanaaf jecha hafe torbee darbee jechuudha ammoo torbee arraa kana sababni inni hin dhufiniif jechuudha akkuma beekamu kurulus orhaan kutaa takkarraa qabee haga kutaa 9 akkasuma 10 dabalatee wanni inni baay'ee irratti xiyyeeffate orhaan bey aangoo arkachuudha akkasuma orhaan bey erga aangoo arkatee buursaa dirqama injifachuudha akkasuma usman beylleen akka du'ee walumaa galatti aangoon guutumaan guututti orhaan beetti kenname usman bey kutaa 10ffaa keessatti boqoteeti jira kana jechuun gaa wanni nuuf mul'isu orhaan bey kutaa 10ffaa kana booda akka waan bulchiinsa mataa isaa guutumaan guututti jammaruudhaaf deemuuti fakkaata kanarratti Mahamad Bozdaa karoorumaaf durumaanuu waan qabatee jiru fakkaata haga kutaa 10tti akka orhaan bey aangoo fudhate akkasuma usman bey boqotee buursaa akka injifatu buursaa injifachuun usman bey boqonnaan buursaa injifachuun dirqama ta'a kanaaf kutaa 10ffaa keessatti buursaa ni injifatamti torbee arraa kana yookaan torbee lamaan kana sababa waliigalatti hambisaniif torbee jalqabaallee yoonii fi ayyaana tahee torbee itti aanu kana yookaan torbee arraa kana keessatti wanni isaan hambisaniif akka nuti yaannutti eegaa buursaa injifachuudhaaf firoosessa tokko akka waan qindeeffachaa jiraniiti fakkaata kun gaa waan orhaan qofa keessatti arkinee miti usmaan keessatti illee gaafa torbee tokko hafu torbee lama gaafa hafu baay'ee jira kan hordoftoonni haalaan eeganii kanaaf wannoonni kan akkanaa kun qophuma kanarratti kan hundaa'ee nutti fakkaata kanaaf gaa xiinxala keessatti illee wantoonni tokko kan nuti dagannee ni jira innilleen Saaroz akka masaraa buursaa ifiisaatiif dabarsee kennu ni mul'ata jechuudha Saaroz yeroo orhaan bey seenu masaraa keessa seenu Saaroz gaa isa moggaa ture isaa wajjin ture jechuudha kanaaf injifannoo kana lola tokko maletti orhaan bey arkateeti jira gana arrarraa kaasuudhaan masaraan yookaan akka duraan usmaan gosa kaayii qofa jee gosa kaayii qofa keessa turuu miti masaraan guddittiin gosa kaayii gana yookaan bakki bulchiinsi Ottoman Empire ammaaf itti hundeeffame masaraa buursaa taheeti orhaan bey achirraa gaggeessee jechuudha kanaaf akkasitti kan itti fufu ta'a kanaaf warroonni yaada qabdan yaada keessan koomentii irra kaa'uun dagatinaadha warroonni viidiyoon kun isinitti tolte viidiyoo kana laayik godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaadha warroonni chaanaala Ororikar Dibbakeedhaaf haaroo taatan chaanaala keenya Ororikar Dibbakee subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna kanaaf isin beeksisee yaada odeeffannoo waa'ee orhaan hafeetiif garuu immoo hafiinsi isaa kun nu biraa himiti akkasuma isaanumaa gadi lakkisni kanaaf akkasitti hubadhaan isiniin jaa kanaaf galatooma nagatti nuuf tura isiniin jenna